namni hunduu arga. Gaafa amantii qabaatte karaa ta'a yoo jetteen karaa ta'a. Gaafa jedhu gaara karaa ta'a miti. Yaaddoo si keessa jiru, rakkinna si keessa jirutu karaa ta'a. Bada arraa jalqabee si keessa haa ka'u abbe. Si keessa haa ka'u. Jennaan akka jedheen buddeena ijoollee fuudhanii sarootaaf maal hin godhan hin kennan. Fayyina fuudhanii maaliif hin kennan? Ormaaf hin kennan. Kanaafuu ani sin kennu jette jedheen gooftaan Yesuus Kiristoos. Maaloo gooftaa jette maaloo gooftaa. Buddeenni sarootaa hin kaane garboota irraa kan hafan saroonni maal hin goote hin nyaatte. Maal goote? Hin nyaatte. Kanaafuu anooni irraa fi barattoota kee irraa hafe warra Israa'el irraa yoo kan hafe san yoo nyaatte maal ta'a jennaan soor jedhee laale dubartittiin nana amantii guddaa qabda akkuma ati amantisiisaa ta'u. Wayyoo akkuma amantisiisaa ta'u jedhe. Isinitti nama dhaggeeffadha sirriitti. Isinitti nama dhaggeeffadha. Sirriitti nama dhaggeeffadha qalbeeffadha nama dhaggeeffadha. Dubartiin tuni gooftaa dhaabde kaleessa dhaabbachuu fidite. Na gargaaru jennaan sin gargaaru jedheen. Sin gargaaru. Ani siif hin dhufne jennaan. No! Naafis dhufuu baattu garuu sibiraa hin dhimma qaba jetteen. Waaqni sibira jira sibiraa hin dhimma qaba jetteen. Itti garagareeti amantii akkanaa na takkumaa argeen beeku jedhe. Gaafa amantii qabaatte gooftaa gammachiifta. Gaafa amantii qabaatte wanta hin jirretu, giyoon hin jirretu, hafuura hin jirretu, abidda hin jirretu, ayyaana hin jirretu dhufee sitti gala. Maaloo sitti gala. Sitti galu. Gaafa kaani gooftaan dhaabbate erga jettee kaa kun hin caafamne anumatu jedhe. Gaafa dubbisu anumatu jedhe dhaggeeffadha. Erga jettee kaa hoo. Erga jettee maal godhi? Na biraaf hoo. Miifadheera jechatta si biraa fare. Maal jetta? Mee gurbaa ati ka'i. Ati ka'i. Kun maal jedhi? Intaa dhaggeeffadhu. Dubbii qabdaa harkaa sagalee qabdaa miti. Dubbii kana miifadheetta har'aan booda ibidda kana sitti dheeraadha. Mee harkatti qabaate sitti dheeraadha. Hin tajaajiltaa? Maal jetta? Hin tajaajiltaa miti. Har'aa calqabee kadhata kee lallaba kee namni hin quufu. Maal asiin jedhe? Maal hin ta'u? Maaloo mucuma kana nu barbaada. Maaloo isuma nu barbaada. Maaloo isuma nu barbaada. Ila hoodhu fudhadhu sittaa galu kun. Sittaa galu kun. Fidadheeraan sittaa galu har'aa calqabee. Kee sittaa galu jedhame. Tuqamee tan jira. Na fayyi. Eessatti si biraafa. Buddeen jireenyaa fi situu nu jiraachisa. Buddeenaaf hin dhufne nu. Hiyyumaaf hin dhufne nu. Si barbaada dhufne. Jireenya dhufne. Kanaaf nu barbaachifta jedhanii itti naraasitta. Si barbaachisa gooftaan. Qaida badhas. Harka keessanitti qabaate har'aa calqabee abiddi faarfannaa si keessaa bahuudhaan. Maal jettan isheen? Maaloo itti qabaa si keessaa bahuudhaan. Ibidda amantii sitti qabsiineedhaan. Jira Yesuus jedhamesu. Jira Yesuus. Maaloo jira Yesuus eeggeedha. Jira Yesuus eeggeedha. Abeet. Gaafa amantiin kun si guute wanta hin jirretu si harka jira. Wanta nannawamnetu si dannamsiisa. Ilaabee gurbaa sittan hima. Abdiin kiyya du'eera, mul'anni kiyya du'eera, abjuun kiyya du'eera jettanii gaafa isin lafa keessani gooftaa isinitti dhufeeti. Foolii keessan jijjiireeti, mana keessan jijjiireeti, fayyaa keessan jijjiireeti. Tarree gurguddootaa isin dhaaba. Eessa si dhaaba? Tarree gurguddoota eessa si dhaaba? Hallelujah. Mandaruma kaleessa salphatte keessatti Waaqayyo si ulfeessa. Mandara kaleessa arrabsamte keessatti Waaqayyo si kabaja. Mee iyyaatoon kabajameera. Gooftaan na kabajeera.
Wayyo 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 wayyo. Amana warri waldaa kana amana gara biraatti kan dhuftan ibitti amantii kana fudhadhaa gala. Fudhadhaa gala. Fudhadhaa gala. Fudhadhaa gala. Mandaraa fuudhii gali. Biyyaa fuudhii gali. Sabaa fuudhii gali. Sirratti raawwateera. Jellani gooftaan itti kenne kisuma sana fuurri hamaan caraanee mucayyoo keechachaa. Ni choo jedha. Ni rakkinna choo jedha. Amantii du'aa choo jedha. Amantii irruu choo jedha. Amantii guutuu jedha. Natti galeedhaaf. Maal godhi? Maaloo natti galeedhaaf? Gaafa kaan gooftaan itti garagaleeti amantii akkana ani argee hin beeku. Tajaajila akkana hin jenneefi. Asi tajaajilee jiran jenneen bee gooftaan amantii keetu si fayyise. Amantii guddaa qabda. Amantii irruu akka Phexros hin qabdu. Ani kanaan keessatti akka dubartii amantii kana argee maal jettan? Mee dubbadhaa? Maal jettan? Maal jettan? Sagalee qabdani maal jettani? Hin beektanii miti? Har'aa calqabdanii akkuma dubbattan isinillee amantii keessan hin beekan. Gaafa amantiin kun itti galu irraase hin gammachiise. Isa lammaffaa isa dhumaa sirritti baate. Maatiyoos boqonnaa Luqaas boqonnaa 7:1 sirriitti dhaggeeffadhaa jiran. Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yoo deddeebi'u kan ajaa'ibsiifate amantii lama qofan argan. Lama qofa. Two face. Amantii lama. Maali lama? Amantii lama. Dubartii Kanaanii fi namicha hangafa dhibbaa isa san qofa yookaan mootii san qofa. Namni argamee shillimaata qaba. Argitanii beektu isin? Hin dinqisiifate Yesuus Kiristoos. Kanaaf amantii dinqii siif haa bobeessu Waaqayyo. Maal haa ta'u? Siif haa maal godhu? Haa bobeessu. Mucayyoon amma teesse sun ergaa keeton xumuran teesse. Waaqayyo biyyuma kanaati. Lafuma kanaa. Edduma kanaa. Bakkuma kanatti Waaqayyo ol si kaasa. Amen. Tuffatamtuudhaa akkasii gadi malee ol hin jiru. Har'aa calqabee humni amantii sitti galeera. Waaqayyo faarfannaa haaraa sitti haa banu. Maaloo sitti haa banuudhaan isin? Sitti haa banuudhaan ija kee bani na laali. As na laali ija kee bani. Gooftaa Yesuus kaleessas na dhageessa. Har'as na dhageessa. Kunoo nan kadhadhaa fi amma humni kee achumatti haa tuqu. Bakka keessaa bobaa dhiisa. Keessaa bobaa. Keessaa bobaa. Keessaa bobaa. Keessaa bobaa. Keessaa bobaa. Abidda kanatti qabate ayyaana kanatti. Ayyaana barabiroos. Jarana. Hangafni dhibbaa kuni nama beekamaadha. Nama maal dhaan jedhee? Nama beekamaadha. Garuu amantii guutuu qaba. Amantii maalii qaba? Maal jettani isin? Maal jettani? Ati amma motora ooftu of amanteeti moo motorri kee nasaa ta'uu amantee ooftu? Motorri kee nasaa akka ta'e lammaffaa irra teessee mariisaa oofuu waan dandeessuuf miti jedhan. Isa lammaffaa Waaqayyo na eega hamaarraa jettee amantee ooftu. Otoo amanuu baattee otoo beekuu baattee fuudhee siisa akka hin ooftu. Kanaafuu maarshiin amantii ittiin ooftan. Hallelujah. Mana nama tokko itti agaru. Amen. Itti agaluun jedhee ati. Amen. Sitti agaluun jedhee ati. Amen. Maaloo maarshiin amantiin itti agaladhaanis. Ibroota boqonnaa guutuu isaa gaafa dubbiftanii gootota amantiin argitu. Kan akka Abrahaam, kan akka Henook, kan akka Abeel, kan akka Noohi hin argitu. Noohi bara dheeraa markaba soofaa ture. Maal ta'aa ture? Markaba soofaa ture. Garuu namoonni baay'een itti feesu. Namichi kun baruma hundumaa markaba soofaadhaan gaafa bishaan badiinsaa dhufu markabni isaa irra keessa ol ka'e. Kan jaraa garuu hin liqimfame. Barana jalloota biratti olaa kaa'aman turte. Biyya irratti olaa kaa'aman.
kee. Maaloo olaa ta'uun jedhee maal haa ta'u? Maal jettani? Akkasumaan jedhe amantii sagalee kana lallabeera waldaa kiyyatti barsiisetan jiraan. Maaloo yaa Waaqayyo jennaani namoonni daana'uu beektanii daana'uun qamadii maal godha? Hin nyaata garaa keessaa nyaata. Maal jennaan saba koo keessa amantiin hin jiru. Hin deema malee keessi isaa maal ta'eera? Nyaatameera jedhe. Nan gadde keessi kiyya hoo gooftaan jedhe. Anoo maalaaf fakkaadha? Jireenyi kiyya si afuutti maal fakkaatan jedhe. Amantii kana na keessatti dhangalaase. Gaafa inni na keessatti dhangalaasuun dubbachuu calqabe. Amanaa. Waaqayyo ija amantii kana isinumarraa mul'isa. Amen. Kanaaf namichi dhibbaa kun sabni baay'ee jaalatu.